waan adda addaanii jechuudha. Istaashorii moo maali jettan mana namaa dhufnee hannee mataadhaan sirreeffataa jirra. Waaw sagaleessa waaw sagaleessa hin oowwa. Idaa asii warra shamaraa kanaan rifeensa dheereffattan ol dheeressinee akkatti ol dheeressinee akkatti hin bareedu garanalleen hin bareedu. Waaw okeedha garuu jechuudha hin oo'a. Waaw namatti tola. Isin kanaan rifeensa keessan dheereffattanii waan baay'ee tokko namatti tolaa. Rifeensa laaffisaa hinanne ajaa'iba keessummaa namaa dhaqnee arge waan kana jechuudha. Okeedha wanta namaati suubbaan dhufee maal jedha laata sirreeffannee jirra hundattuu ammaa achitti hin deebinu. Har'aan sirreeffannaa zanaa goone sirreeffannaa hin dheeressa hin lallaaffisa. Okeedha waaw sirreeffannee okee mi'a yoo ilaaltan akka nuun jedhaa onni nu erga jechuudha. Baay'ee isiniin sinneerra.